guyyicha yaadachuun barbaadu waa'ee guyyichaas haasa'uun barbaadu naman jaalladhuu fi naman kabaju wajjiniinidha. Laayifii kananii dabarsee jaalalaanis kananii wajjiniin ture. So yeroo gabaabaa miti tureera garuu. Jechuun daqiiqaa akkas 30-40 akkas fudhateera. Ammas fudhatamu aran fudhatu. Saami sammuu dhugaa maxxanse kaa'ati dhugaa inni laaltani karaa ija lamaan laalaa ture. Ija lamaan laaluu wayii soba qaba taanaan immoo anatu sobduudha si gale. Maal jette daqiiqaa meeqa taa'attee lubbu? Maanni dubartiin tokko yeroo jalqabaatiif jechuun durbummaa fudhachuu fi daqiiqaa 30-40 maal tursiisa ree? Inni maan tursiisu yoo ati diddeema gangalattee mayooma bakka isaa irraanfachiistee takka akka nama du'ee dhidhiitata namni miti yoo dingata akkas taate jedhe. Ay akkasiin ture kan koo jaalalumaan ture. Laxii maanke maal jechuudha? Jechuun jaalalaan jechuun bakka mucaayyuun rakkisne jechuudha. Nan jaaladha taanaan ikkoo waliin laayifii dabarsuu barbaada. Nan jaaladha jaalalaa wajjiniin ture taanaan maaf rakkisaan yeroo miirri dubartii yeroo jalqabaatiif illee yoo jiraachuu baate ayitingi miira hin qabdu yeroo jalqabaatiif garuu daqiiqaa baay'ee makaana ittiin fudhatu. Yoommoo dubartiin tokko yoo miira akkasii keessa jechuun hin barbaadu nama sun hin barbaadu. Maal jedhametta komentiin hin mimiliksine takka yeroo kootti fayyadamee deema waan ta'eef maaf hin miliksa. Maashaallah. Fuunaan irreessi ture garuu isti Mariyaan name isti nama tokko ati naaf eeyyamu akkamitti didda biyya? Ani dhiira tokkoof ani dubartii geessuudha. Wanti inni 2-3 fuudhuuf hin qabu. Tole ana biratti akkasi. Yoo isaa ta'e hin dhufa yoo isaa ta'uu baate karaan bal'aa akka barbaadetti deemee abbaa barbaadee fudhachuu ni danda'a. Laayifii dabarseera nagaa hankanaan booda gaa'ela godhadhee jiraachuu barbaada malee akkasii dhaabachuun barbaadu kanaan booda. Bakka laayifii dabarseera nagaa argeera hunduma isaayyuu. አያስፈልግም ህይወት ነው በቃ የሚያስፈልገው ከእግዚአብሔር ጋር መኖር እግዚአብሔር ደግሞ መርቆ ባርኮ የሰጠ ህይወት ትዳር አምነ መቀበል ነው። እኔ አሁን አልቀበልም መቻልኩኝ አንቺ ላይ እንድፈልጋለሁ እሱንም እኮ አንቺን አስፈቅጄ እኮ ነው እሱንም ማረገው ጌታ አልፈቅድልህም ለዛ ትተወኛለህ እንጂ እሺ ጊዜ ትተወኛለህ እንጂ እኔ አልፈቅድልህም። Si fuudhee yoon sirratti fuudhee maal fidda amma si fuudhee akkasitti si fuudhee. Sinika. Dhugaa waaqa. Warri kun warra na ajjeesuu barbaadu dhugaa waaqa. Warri kun warra qabama kee barbaadan geetaan namni qabli miti kolfiidhaan warra si jibban warra jiraatu. Na dubbachiisanii narraa ta'anii geeraruufi'a. Namani warra shan barreesse kan. Kasi jaalatu warra tokko barreesse duwwaadha. Nyaattu hotta. Amma waadaa wal galchinaa wal biraa sokkina baay'ee sobe. Wadan waree. Ay waree biloo taarikee lamba nagaraachin lai. Yooniin immoo gara siinatti kaati amma osoolee waadaa galchee gahe. Inni dhufa malee akkuma onnoo isaa bareechaa. Akkamitti intalli tuni takkittumaan maal si xubsiiste maal yoo ta'u qoy beeshariitti godha. Interview si godhu soole nama arrabsuu hin danda'amu gana arrabsuu hin dandeessu si arrabsu. Kan maal interview maali? Waan fedha kiyyaatis na gaafadhoo barbaadde. Kopaayin ufne sorry. No personal case miti hin sodaatin. Fikir አይደለም. አትፍራ.
Eh? Ayyee nagaafadhu. jalqaba irratti gaayis soolaa jechuun ጌታን ነው የምላችሁ በጣም የምወደው የማከብረው በቃ ኦቦሌሳ ኮዳ ኢሩ ሁንዱምቶ ሶ አከ ሶላን ጀዴ ለማን አከ ኤግዛምፕሊቲ ተኮፋራት ይፍረዱል ኢታንሴ ጋሩ ኢት ኮሜንቲን ዱብሲነ ዳጌፈዶ ማለን ጀደም ኢላና ማጀት ነገኛትስ ወይ namni dhumtuutu akka soolan ta'e moo maal jettee waan akkasii ኮሜንቲ irraa maal gootoo doona cinaa teessuu mucaa maal taate gaafiif deebii waliin jenne sila na dhagayi Ayin contact is very important by the way. Ija keessa na laali ija keessa si laala gadi laalan ko. Koplinki na godha jo koplinki godha. Siyaasa irraa wanta ati bu'aa buufatte maaltu jira? Uummata kanaaf gaafa dhaabbattu si uummata kanarraa gaafa baatee dubbattu jechaadha. Wanta ati bu'aa kiyya jettee yaaddu wayii maaltu jira? Wanta ati qabatamaan irraa argatte wayii jira? Waan tokko hin jiru arrabsoo abaarsa. Namni akka ganda saatti ganda kanaaf dubbate jedhee yaada malee ija sirriidhaan taa'ee ilaalu waan namni dubbate sana si galee. Kanaafiyyuu anasa wallaalaa kana dhiisiitii hayyootumti warri bebbeekoon iyyuu uummata kana walitti tokkoomsu uummata kanaaf dubbate bu'aan argate tokkoyyuu hin jiru. Yaa baay'izawee anillee akkan yaadutti jechaadha mucaan kun gaafa ba'ee uummata kanarraa dubbatu gaafa rakkoowwan garaagaraa dhufan sagalee kan ta'u jalqaba irratti isadha. Moodereetara laa dhufne gaarichi. Innaa bilisummaa sammuu argattee ta'ee yaadan akka kiyyatti jechaadha. Kanumaa fi kanatti baatee dubbattullee. Si gala miti waan ati keessi kee yaade wayii gaafa baatee dubbattu sammuun kee ni bilisooma qulqulluu taate jechaadha. Responsibilii wayii sirraa akka cabe sitti mul'atan akka yaada kiyyaatti. Beebii ta'uu danda'a ta'uu dhiisuu danda'an beekan. Waan qabatamaan argatte garuu hin qabda jedhee yaadu gatiin beekuuf jechaadha. Garuu uummanni kun gaafa dhaabbattuu fi gaafa rakkinni wayii irra ga'eetu ati sagalee taatuuf si leellisaa, si faarsaa, jagna siin jedha, goota siin jedha sooshaal miidiyaa yoo xiqqaate torbee tokkoof waa'ee keentinii jechuudhaan dabarsachaadha. Garuu poolitikaal keezii keessatti waa lamatu jira. Wanta gariin uummata tokko siyaasa deeggaruu qaba. Gariin uummata tokko immoo siyaasa deeggaruu qabachaadha. Gidduu kana lamaanitti wal kabajuun wal danda'uun hin jiru jechaadha. Bikas uummanni kun waan ani siyaasa nan deeggaru naa deeggariidha kan inni siin jedhu. Si gala miti. Amma iddoo kanatti wal hubannoodha kan inni waan amma koondishinii dhuma amma ta'aa jiru kanarree kan inni bobborcaa jiru jechaadha. So deebiin quubsadha jettee atamma akkan nagaa dhabiisa kee hin arginan. Viidiyoo keessa dhaggeeffadheera. Ammayyuu amma kaanaan na jibbuu dandeessu gaayis misunderstandingidha baay'isawee jibbiinsi keessan kanarraan dhufa. Waan mucaan kun dubbatu teessanii gaafa sirnaan yaaddanii hubachuu dandeessu jecha. Biyya kam keessattuu immoo siyaasa garaagaraa deeggaruu mirga qabdu abbaan fedhachaadha. Sinii gala miti. Sun waan biraadha. Mucaan kun nama kaleessa Oromoodhaa dhaabbachaa ture, nama kaleessa Oromoodhaa sagalee ta'aa turedha. Akkuma beeknu jechaadha. Garuu koondishinii amma ta'aa jiru kana keessatti nagaa jibbeeraa wanni jedhu sun anaana biratti hin argineena. Poointiin inni tuttuqe wayii jira. Poointiin inni tuttuqe sanii isin akkamitti hubattaniiti? Kan mucaa kana qeequuf, arrabsuuf yookiin immoo itti duuluuf, dhabamsiisuuf isin ka'aa jirtan jechaadha. Kanarratti osoo gadi teessanii too yaaddanii bareeda jedhee yaada. Atillee irra caalatti waan ati jechuu barbaaddesan uummata kanaaf explain osoo goote bareedadha. Siigalee nagaan barbaadu wayii ati jette nageenyeefan jedhan siigalee. Yaa maarreen nagaa barbaadu yoomin jedhe siigalee uummanni kuni ofumaa iyya siigalee. Waanuma har'a miidiyaa irratti arge tokko waan nama gammachiisu wayii ta'uu danda'a siigalee. Fakkeenya namni tokko sooree jedhee si waamee qarshii miliyoona tokko si laatee gammaddee lafa jirtu wallaalta. Sana miti dubbiin siigalee. Namichi dhufee naa laate kuni maaliif naa laate? Birrii kanaa ammaal ta'uu dhufee naa laate? Maal na gochuufi? Afaan koo hidhuufi?
moo maal barbaadee naa laate kan jedhu sammuu keetti yaaduu qabda. Zimmettee birriin ijaa faayidaa qabuu fi birriin ijaa kabaja qabuu fi birrii sana argadhettee fudhattee yoo galtee tokko utuu haadha kee arrabses utuu abbaa kee